I'm sipping Tangeray and juicing what's the use, cause I'm a hopeless thug. Ain't no love, reminiscing on how close we was. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبليس خيا عند رسائل مي بربادة الديمتو وهنولي دين أبي وهنولي ناخني يوخان سابيان نجيسي أبشر مرة كونجرا خوسين سينجيسا سابياني متي مالك سودان انتاني أكما خوسين نانجت تتربين جنة سيانكو أبليس إسلاما ديفا مناغو ديمي تكاسي قرسو لكي أتما قبي هاتاو ديس أتما انتفيدمي bar gorsuma si fayyadu takkaan si gorsa je'eeti laal walleen qalbii nama goggoysiti nurraa dhaamsi ati islaamaa mii maali galatoomi gorsa keetiif obboleessa kiyya afaan keenyaa lamarra kaayigana ni ga'a wallee dhaamsi gaa duuba aoo qulfii dhaamsee yoo si buuse malee walleen dhaamsu si taatu caljeen hojii caqasi yoo sin taane bu'i maal qaba yoo nurraa dhaamsite maaliif fadhii kee qofa laalta siif galaamiti obboleessa kiyya yaafattaa yarzaagin cikichikin irraa dhiisi nageesseettee si geessuttiin jira ati siin gorseettee nama arsitaa'u dhaabinarraa ganamaan gammachuu kiyyeenirraa laaqini hay bara ani sumaaf je'eeti obboleessa kiyya walleen dalagaa sheexaanaati qalbii si goggoysiti hoggaa qalbiin si goggoyte ibaadaarraa fagaatta aboo amma dhaabinarraa gorsaa moo dhaabeetiin si buusa deemuu feetu hay waa hundaafuu bikkaa jira bar diliidha aoo diliyete amma hunno kan hin dilii seenu dilli qaansidhee asirraa si buuseetiin dilii seene yoon seenellee narraa'us aoo eega dilaa'uu taate dilooynus afaanuma keenyaan haa dilooynu afaan oromoorra nu kaayi ani birra afaan oromoo hundee oromummaa afaan oromoo hundee oromummaa kajoorra nu kaayi billa alayk darasaa kiyya akkana gaa afaan oromoo hundee oromummaa managa afaan oromoo dadam afaan oromoo afaan oromoo afaan oromoo I can't believe this hay bo yoom suutii dhufte torbaan takkanitti haa eegaan dhufe waaw mashallah welcome baga nagaan dhufte barati bar rabbi si laafise kanamni dilli si biraa qabamaa oolu takkaan qabamne araba fakkaata aboo mee nadhiisi ammaa oo shuxxaan na qabdeetiin dhufe khayru wa khayraati amata dila kana kan qabamin amma akkami qabamte osoo anaa fi jaaloo fi gurbaan jimmaata ka dhaabbachuu jirru shuxxaan nu dhufte akkasittiin ana arab ana bani qureesh minaamination jee amansiiseetiin garagalee firraa deeme duuba akkami qabamte aboo jaaloon na qabsiise laa mush arab jeetuma jara harkaa utaalee dhufee na qabee yoo ana manne kottaa isiniin agarsiisaa gurbaan taargaa keenya qabaa jeetuma harkanarraa ol qabee kittibaatii gaafa joollee akka taargatiin ula kakaayansan guddoo akkasitti garsiisee hunu laalaa taargaa keenya qabaa anas laalaa jee firraa baasee garsiisee taargaa kanaa kana nan takkalleen qabu ummata biyya keenyaa malee jee akkasin na qabsiise haasidni shit haasida an qabamee namni maa hafaa dhabar dhumarrattis waan jeenni beeta haadaa taargaa of nation of nomination nama keenya kaafellee taargaa kanaan barbaadaa qaba jeen dhugaa bar kitibaatiin keenyaas taaddaati akka taatuutiin ula kakkaayani loogoo keenya jechuun hindeenya bar arabchichilleen ajaa'ibee laa kuni asxaa kitibaatiitii miti asxaa rasaasaati qawweetuu isin dhawee nuun jee dur biyya keenyatti kitibaatii minishaan namaa diran jettuuni assalaamu alaikum yuyya arra fayyaa sirraa mul'ata akkam alhamdulillah doktor arra fayyaa akka ajaa'ibaa na dhagayama fayyaa jahan doktor galatoomii jechuun si xiqqaata akka doktorattis na wallaantee dhiiga keetillee naaf gumaachite doktor waan hin je'uun qabu galanni kan rabbiitii rabbiif galata galchi atis gaafa fayyitee jabaatte dhiiga gumaachuun lubbuu nama takkaa baraaruuf yaali akka fayyanii akka keetitti gammadan abshir doktor nama dhukkubsateen nama rifata akkuma ati obboleessi kiyya kun sababa hanqina dhiigaatiin du'uun qabu jettee dhiiga keenyaa gumaachitee lubbuutii na baraatetti anis lubbuu takka baraaruudhaaf musta'iddiini lubbuun takka illeen sababa hanqina dhiigaatiin du'uun qabdu akkana kunoo maashaallah doktor gara biraatiin waan si gaafadhu dhiiga keenyaa kannitee lubbuu na baraartee mi'ati bilattaayipiin kee maali silaa oo nomination same to same aboo kottu mi'ati dandharraa raas
Ana banta barsiisa. Siin bana kottu. Si malee dhandhaarraas biraa kamii jira. Maal jette barsiisa? Koyati maaliif hin qabne? Chemistry 0, history 0, biology 0, math 0, afaan oromollee 0. Maaliif mataa kana jabaatta? Hayyi. Maali amriin? Barsiisaaniin fooyyeessa. Jabaadhee qo'adhee ama booda. Hojii ati karaa gubbaatee hojjettu argeetiin jira. Maal fooyyeessita? Nama qo'atuu fooyyeessa. Ati sa'aa daftara bantee laaltu qabda. Karaa gubbaatee dabbaa laalta. Tamtu dabbaan qabnee tamtu dabbaa qabaa. Dabbaa akkanaa dabbaa akkasii. Yaa Profeesar Dabbaa. Barsiisa dogongortee jirta anaa miti. Us eenyu sobda ijoollee keessaa mormaa achi baastee zuum gootee dabbaa laaltaami isin agarree ani eenyu sobda? Daddabii Profeesara Dabbaa. Barsiisa an dabbaa bishaan turu gammalee dabbaa biraan beeku an dabbaa manaa seetu barsiisa. Us baalage amma boru mana keessan dhaqeetiin ilma keessan daddabii Profeesara Dabbaa qabattan nurraa qabaa qaraatiin jiru bilaashuma daftara bittanii fi jeetti hima. Barsiisa hin himin nan dhiisanii ulii jabaadheetiin qo'adhaa. Tole simisteera kana qabxii gaarii yoo fiddeen himu. Amma immoo waan beeturraayin gaafii si gaafadha Profeesar. What is dabba? How many types of dabba? Define minaamination nu godhi. Silaa fatanaan kana taate A+ minaamination fiddaami. Awo barsiisa. Us korbees daddeemu. Ta hijaaba uffatte malee takka wees jalaa baati hunda filoo goota. Profeesar Dabbaa. Silaa labbaa kee tahe billawaan si darba. Tolega dhumarrattis walaloo ajaa'ibaa ta'a kan nama bahaarsitu. Abbaa walaloo kana jedhu maqaa isaallee beekuullee baadhuu nama ajaa'ibaati dhugaa. Walaloo kana naaf bashannanaa ittiin naa baharaa nagaattiin naaf turaa guyyaa biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Nagaattiin isiniin jedha obboleeyyan. Harargeedha jirraa biyya jimaadhati. Dhiisuu hin dandeenyu silaafuu qamaati. Tahus na dhageeyimee wahin sii himaati. Weenne tanaan bahee ganamaan ka'eeti. Ganda gaattiraan gahee mana aruuzaati. Achin itti gore jarri fira kooti. Yoo mana ol seenuu jarri na guddisee mucaan dheeraan tokko feestaala luqqisee jimaa qudaa ajaa'ibaa natti as facaase. Inni itti aanu urata naa raabse gammadeetiin anis. Jimaarra gachiise marxoo keessa seenee jimaarra gachiise shamarranii hedduu hagaafas wal barree barcaadha eegellee doowriidhaan hiriirree afaanitti jimaa waliif axeerarree hashubbisus hedduu waliin bu'ee dirree. Ejersaas fidanii nu jidduun girgiraa uudis qabsiisanii urgaansa waan biraa as luqqise mucaanni hiike haqaaraa warri axeeraru gaafa san dubaraa qamaatii akkasii hin garre san duraa raajita gaafasii saamiyyoon waan biraa naaddura kennaafii qabatan hiriiraa looziidhaan maranii. Hoduu qabinarraa an fudhachuu qofa afaanitti irraa ittiin fufe'anis boqoof hin qixxeessee dargaggichi tokkos buna naa dhiyeesse hoggaan buna kanaan takka gaddabarsee tunduru naa laatte ammaas bakka buuse jalqabaaf qamaatii qudaaniin eegalee san boodas uranni beeytaa natti tole bunaas wahin dhiisee irratti dabale mirqaana jimaatiin anaaf wallaale sagantaan jireenyaa tarree natti galee faana buunanis tilmaamuun eegalee kalaafeensa hinaa qilleensaa yaabbadhee akkuma culullee baroomsas haa ta'uu boo ammaan xumuraa. Nan qajeelcha gaafas kan fedhe doktora daldala bal'iseetiin maallaqa hammaara finfinneetti galeetiin mana fooqii ijaara itti dabaleetis ni bita xayyaara tan amalaan gaarii miidhayduu dubaraa filadheetiin isheen sutatti wal baraa sobee hayyamsiisee bultii wajjin jaara sanboodan gattaa'ee ilmaan irraa horaa naaf mul'atte gaafas addunyaan guututti hiriyaa Baaraak Obaamaati ayyaroo sanitti karoorri gaafasii isa akkanaati qindeessan sagantaa beekaa gaanaa miti abduudhaa fi hawwii mirqaana jimaati. Yoon akkana juus boo hin aarinatti meesiifin odeessaa galata isaatii gurraan as je'inatti mirqaanni gaafasii ufna wallaalchisee dura yoon ol ka'uu girgiraadhaan jisse amalli ibiddaa madabu wal geesse firaashaaf boraatii gingilchaa fakkeesse shaashee fi buftaa nagan qabduu ta'u walitti bayse boksii waanan seenne namuunuma obse galata gaafasii hin fixu odeesse giddumaan gabbaa fincaan na gergersee marxoon keessa turees na irraanfachiise yoomin si yaadadhe keessaa na luqqisee akkan dhaladhetti qullaa ganna baase marxoo ol deebisu hoggan lafaa ka'ee harka faffacaasu. Sadii wadaa san qilleensi na farsu. Mana yoon ollaaluu dachiitu naan cite irra caalaa hawwan afaan walanqatee kuun ija qabate kuunis na dhokate gariin iyyoon laaluu toomaa siffate dargaggeessi taanaan sabooni maraate hajuuf hoflu magaalaan dhaabbattee fiiginsaa huddumaaniif dhiite hararransa hinaa bosonatti lixe tan gufuun na dhootte hotteen quba miilaa sadii bubuqqaate. Kana teeraaf Jaappoonii fi qaama qajimaatu fixee marxoodhaa fi kophee dabalatee waliin garre kunoo achiin eda bultee galanni isaa kanaa qamaatii yoo halkaniif guyyaa haalaan guddatte boora koon akkanaa takkaasii gudatte tanaafuu dhageessaa warri dargaggeessaa xiqqeeshuma hadheessaa warri lulluuqqattan ijarraana hambisaa qopheessee dhiheessaa Shambakii Ahmadii isiniin araarsaa yoon qabaadhes badii.
mudannoo dhugaarratti hundaa'e akkasumatti kan hin deeme gandi sun ammallee yoo namni du'e taziyaaf hin dhaqu asumaan bilbilaaf malee